Tole Shamar kafune daawwattootaa fi kabajamtoota leessaa mul'unaa family jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo hundumtuu nagaadha na biraa sinis baga nagaa taatanii baga eegamtanii baga jiraattanii sinin jechuu barbaada daawwattoota keenya fayyuma keessanii sin nagaa keessanii channel kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuun like gochuun comment gochuun share gochuun na cinaa akka dhaabbattan jaalalana sin gaafadha keessuma channel kanaaf haaraa warri taatan gara maatii keenyaatti akka makamtan jaalalaan sinan gaafadha daawwattoota keenya guyyaa ramaalan isinii qabadhee feseetanii yaada tokko keessanii dubbisaan ture jechuudha comment koorratti anis immoo akka duratti hojjechaa jiru badaatan jira jechuudha badeera nan beeka isa kana maaliifan badee yaw gaddarra waanan tureef keessummaa baay'eetu natti dhufa jechuudha keessummoota baay'ee waan natti dhufaniifin video waraabee gadhiisuun baay'ee ulfaata tokkoffaa gaddarran jira lammaffaa hin badiinii dhumaafin video xiqqoo gadhiisaa ture akka duriitti deebi'ee hojjechuudhaaf reefu yaadni koo xiqqoo walitti naa jedha jechuudha walitti naa sabasabama kanaaf jechuudha kanaafan badee keessummaan isaan garraatti yaa'aa ture guyyaa dheengaddaa garuu hojii keessummaan natti dhufa jedhee hojii wayii hojjechaa video waraabee gadhiiseera jechuudha siniifi har'amtuun jiru keessummaan ganama dhufaa turanii sababuma obboleessi koo du'een jechuudha har'a garuu amma tokko reefu hanga sa'aatii kana ganama dhufanii amma hin jiru humtu keessummaan hin jiru jechuudha kanaaf video na waraabaa jedhee dhufee jechuudha kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf guddaa isaa galatooma warri egaa na duukaa taatanii jabaadhu naan jechaa turtanii hanga raatti na faana turtan guddaa isaa galatooma egaa buloota koo wotuman gaddarra jirus immoo dadhabuutti hin jira gara dadhabbiitti deemaa tan jira kanaaf xiqqoo video natti ulfaatte jechuudha kanaaf kan inni badee fi waaqayyo yoo jedhe kun humna afaanas deebineen hojjeta kana daawwattoota keenya amma immoo nyaata na dhubee ture jechuudha nyaanni koo yeroo hundumaa kunuunsa kana jechuudha raafuu fi buskuutiidha jechuudha raafuu buskuutii wanta ta'eef kotta waliin waa nyaannu isiniin jedha nyaanni kun nanaaf filatamee jira kottaa nyaannu walumaan kottaa nyaadha wajjumaan nyaannu buskuutii anuutti xabbase jechuudha garuu goggogee jira jechuudha buskuutiin kun ama birrii 10 jechuudha nu biratti buskuutiin kun jechuudha isinii galee kanaaf nyaanni koo buskuutii ta'ee jira Pageeta Yesus Kristos kadhadheera raafuu wajjin akka mi'a isinis hojjedhaati yaala nyaadha raafuu wajjin jechuudha foolii wajjin na jira jechuudha na jibbisiisee jechuudha foolii wajjin jechuudha kana fakkaata kottaa nyaadha kottaa isin darbiini isin jedha leensaa inni uqqattee inni gurraachoftee warreen jettan immoo anumtuu natti hin banne dhugaa dubbachuudhaaf hundumtuu naa ta'eera jechuudha wantumti natti badeeyyuu hin jiru ooman nyaadhaman dhugaa garuu gaddarran ture xiqqoo midhaanis na cuccufee ture jechuudha kana malee gadda yoo gaddinu immoo isinuun beektu waan tokko fuula koo xaragachaa hin jiru duratti kireemiin dibadha fuula koo looshiiniin dibadha nyaanni qadha baasileen illee xaragadha
amma garuu xaragachuun hin jiru wanta ta'eef jechuudha. Dhiqadhee man'isa waan ta'eef kanaaf hin daalachaa malee natti badeetii miti daawwattoota keenya isa kana isiniin jechuu barbaada. Biyya keessatti akkatti namatti badaayii warri jettani ani har'a hammarqa umtuu natti hin banne dhugaa dubbachuudhaaf wanti natti bade hin jiru dhugaa. Kana warri naaf dhibbatan immoo guddaa galatooma. Neensa maasitti badee jira jettanii gaddarra waanan tureefi isinitti maan ture. Buqqina immoo Itoophiyaa qilleensuma biyya keenya keessatti qilleensumatu nama huqqisaa jechuudha. Qilleensi biyya keenya yaa'uma beektu qilleensuma malee wanta biraatii miti isiniin jechuufani. Oma nama dhunnaa wanti nutti hir'atee hin jiru. Kunoo biyya keenya keessatti akka barbaadnetti rabnee kaana akka barbaadnetti nyaanna akka barbaadnetti uffanna wanti nama dhiphisu hin jiru asii isiniin jechuu barbaadeen gabaabaadhumatti jechuudha. Kana kanarraan kan hafe nyaanni guutee dhuma nyaan nama dhunnaa isiniin jechuu barbaada. Garuu xiqqooshii hojaa mangaddarra jiruu fi yaaddoo waan argeeti malee Oma wanti niyanii natti hir'ate hin jiru isiniin jechuu barbaada. Kana isiniin jedha. Kottaati nyaadha amma nyaannu isiniin jedhama. Nyaannu kotta. Kotta nyaadha. Isiniin jedha. Moloon. Dhufee jira abbaan biiftuu. Dhufee jira. Zungurshoo raafuu biskuutii mi'aatudha. Ani nyaadhu bilbilin harkaan dhabamu jechuudha. Iqirtaa naa godha. Sinfaana nyaachuufan dhufe sirra jireessafi. Alma daawwattoota keenya kana fakkaata. Yeroo biraammoo sirriitti waan gaarii qabadhee isiniin nan dhufa. Waan babbareedaa jechuudha. Nyawarra callisee umanii jechuudha. Hin badiinii dhumaaf jechuudha. Akka hin badneef jechuudha. Guddatee jira kunuuti. Kana
Kan sinin jedha raafuudhaan mee nyaadhaa sin hojjedhaati haala salphaa ta'een jechuudha. Namatti tola. Biskuutii raafuun immoo mi'aa wal bachuudha. Mi'aa waan ta'eef nyaadhaa. Nagaatti tura channel kana faaraa warra subscribe godhaatii gara maatii keenyaatti makamaa like godhaa share godhaa viidiyoo kanaan gadhumaatti daawwadhaa. Keessumatti like na tuqaa sinin jedha nagaatti tura ciao bye viidiyoo biraatiin hanga dhufutti nagaatti naa tura ciao.